Oorotaa maal dubbanna biyyi badeera. Biyyi keenya badeera. Akkamitti namni tokko aarii namaatii jedhee quraanaan hangubaa fi amantii nan geeddaraatti nama geessa. ሰላም ሰላም የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዳላችሁ ሼር አድርጉልኝ። በቃ ክርስቲያን የሆናችሁ በተለይ ወደ ክርስትና ማምጣት ፈልጋለሁ እና እጄ ላይ ያለው ይሄንን ነገር ታደናለሽ ወደ ኢየሱስ ከመጣሽ ምናምን ጸበል ምናምን ከወሰደሽ ታደናለሽ ስለተተባለ መጣለሁ። አቲኒ ቶኮፋ ረቢ ሲያፈይሱ አኪ አቲታቱ ኩኒ እንደም ዲቤስ ረደበላችሁ Rabbi siyaafayyisu nu waa tokko hin jennu. Bakkaan garaa sitti hin jabaanne bichaa beekama akkana garaana jabaattee mataa isaatiitti namni dhukkubsita wallaahi firoo. Firoo amma kun gaariidha. Firoo amma wanti kun gaariidha. Rabbitti si kennadheera. Wallaahi rabbitti si kennadheera. Tu waa tokko sitti balleessi na ወይኔ በላቸው ነሺዳን ኩን ኤሳ akka fudhatame qofan alaala we did it ልጆች ያሳዝኑሽም ምን ልትሆኚ ነበር? ሽሮጥሽ ሄድሽ ማልታው ፊጋደም አደራ ድራማን ኬሰኑ ጌራ አደራ ኡመኒ ኬኝ ደደቤረ ድራማዳን ዱባን ኩን ነፍጠኛ ተው ደቡሳ ማሊን ቤት ጋፋ አማራ ጀለደ ሙሰንበር ሃቲት የመን ዘደ የቻኒ ቱሬሚ ቪዲዮ ሳር ካቀምና ሃቲት የአማራ ከየቻ ቱሬ ሳሚቲ ቪዲዮ ጀራረት ከሰሬራ ኦሮታ ከሰሬራ መሐላሱፍ ነው isa kamiin qulqulluudha jedhan almarroo tigireedha jedhan ammas nama gaarii nu qabnu nama waamee qanu hojjete nama waamee qanu godhee jiru Jawaar fakkeenya osoo baatii sadii afur dura osoo waa'een kitaabaa kun hin ka'in abiyyi irratti jecha kana kaase wallaahi summa wallaahi wanti jawaar jedhe kun maaliif kan jedhamu taa'ee yaada jecha tokko jawaaritti hin dubbadha ija siyaasaatiin ilaalee hin dubbadha har'a jawaar yeroo wanti eebba kitaaba kanaa ka'u keessatti interview gochuun maaliif barbaachise nus waan isaan beeku Balagummaa Jawaarii Oromoon ilaalaa jechaadha. Abiyyiin arrabsuudhaaf haadha isaa bira maaltu si geesse? Arrabni namaa kennameedhaaf bakka wanta riinuma saamu. Waan saamu sana maalitti ba'aa jira? Haasaan kun akkamii jedhamee ilaalamuu qaba. Moo gaamee uummata kanaaf cinqamaa jiru namni isa biyyiin gaddaa dhakee gizee arrabsu na gubaan. Dhugaa rabbii na guba. Garuu lamaanuu keenyuma nuun qajeelfanna. Ormatti nuun baasina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii ora har'as deebinee dhufneeti jira. Har'a wantoota nama baay'ee kan nama dhibu keessaa wantoota 3-4 ni ilaalla. Isin garooma viidiyoo dhuma kanaatti ilaalu akka hin daganne gara viidiyoo keenyaatti. Yes. ሰላም የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዳላችሁ ሼር አድርጉልኝ። በቃ ክርስቲያን የሆናችሁ በተለይ ወደ ክርስትና ማምጣት ፈልጋለሁ እና እጄ ላይ ያለው ይሄንን ነገር ታደናለሽ ወደ ኢየሱስ ከመጣሽ ምናምን ጸበል ምናምን ከወሰደሽ ታደናለሽ ስለተተባለ መጣለሁ እና ማለት ሼር አድርጉንና ክርስቲያን የሆናችሁ ወደ ውስጥ አናግሩኝ ማምጣት ፈልጋለሁ ወደ ክርስትና ማለት እናችሁ ማኑ ጆለን ኦሮሞዳ ክርስቲያና ከንታተን warri jechuudha fannootti amantan warri fannootti amantan ክርስቲያን warri ክርስቲያና kan taatan keessan dubbisa yesuusitti amanuun barbaada maaliifuu gara amantii yesuus dhufnaan waan harka keetirraa kana hin fayyitaa yesuus fayyisaadha hin fayyitaa dhugaan itti amannaan jechuu jirtanii bakka dhufuun barbaada ሼር ጎዳቲ ጆሌ አመንቴ ክርስቲያና ጀቹ ወሊን ጋሃ ነዱብሳ ሂኑ ፈገራ ከይሰን ጀቹ ማሊፎ አምሼ ይፈዩን በርባዳ ከናፉ ሼር ወሊ ጎዳቲ ጆሌን ክርስቲያና ፈኖ ወሪ ፈኖት አመንተን ቆፍቱ ጎልብራና ጋያ ዋን ብራታ ከም በርባዶን አባና ረፍስ ተረፍስ አባን ዲስተዲስ ዲማማታ ከይቴ ሶ namni keenya gara kamiin deemaa warri fannootti amantan amma warri fannootti amantan ergaa kana biraan gaafi Egeetta
atini tokkoffaa rabbi si haa fayyisu. Akki ati taatu kuni indoom dhibee sirra dabalaachu. Wallahi dhibee sirra dabala. Lees jedhe gaafa jalqab sooshaal miidiyaa irra baatee na fuudhee dhibriina nyaatettee maqaa balleessaa namaatti dhufte. Okay. Deebitee dammoo mucaa kana sooshaal miidiyaa irra jaaladheette. Kaleessa gasiriyaannis kaleessa asliin akkasi gorsii gasi dhiise. Hadhas dhufte an kiristaana ta'uu barbaada. Amantii kiristaanaatii sheernaan godha. Yeech siyaayuu taalaa maara si baluuti haqiraal jette amaarri. Marra maa abazzaati wallaahi lazii. Dhageetta. Dhibee kiyya kana dawaa yoo beektan natti himaa. Sooshaal miidiyaan katolee zamana kana. Abbaa fedhe banatee waan fedhe haasaa. Natti himaa jedhi. Anaanuu keessaan haayinaan jedhime. Wallaahi laziim dhugaa rabbii dawaa isaasii hima maaliif jennaani zamana kana wanni ati feetu hundinuu sarchi goote taanaan sii baya. Rabbii mumkin hin beekamu rassee qabee qaama kee akkana ciccite kana fayyuu dandeetta. Takkaa jaalalaan dhama'e. Ati maal nama jaalata? Maaltu si jaalata? Habiibti kafayyaa qabu yeroo ammaa kana jaalala dhugaa dhabee jira. Ati dura of jaaladhu. Nama of jaalatetu namnillee yoo jaalatte sirraa bareeda. Dura dhibee kee kanaaf dawaa soqadhu. Maan nurratti ati dhogollazamti wallahi laziim ana na aarsitee yoo dhugaa rabbii dubbachu. Haasaa biraa dhiisnu dhukkuba rabbiin fidettiin qalladamuu dhukkubichi kun egaa waan rabbiin fide gati ta'een rabba fayyisu jenna. Garuu miidiyaa irratti bahanii addii kana ta'uun barbaachisaa miti. Bakkaan garaa sitti jabaanne bichaa beeka maan kana garaana jabaattee mataa isaatiitti namni dhukkubsita wallaahi firoo. Firoo rabbii subsidaadhu akkasii anaa ta'u firoo akkasii sirna ol baaftee namnummaan nafa dhuu hin jiru yaa firoo lama sirna ol hin deebisin kaa rabbii suume sodaadhu firoo. Wayii xiyyate wayyaa firooti akkana namoota jeewaas nayyee rakkoon qabdu. Wayii ummaa xiyyate. Firiye wallahi billahi tallahi dirana garana jabatte jeesne wallahi firo guyyaa tokko bakkana garana jabatte je wara palka basralaye weti dakka bakkana garana jabatte kana nagoota firo wasi mite namnu guyyaa Sooftiin kenni meme sooftiin kenni. Akkina viidiyoo ammaa keessa jiru jechuudha. Namni natti hime yookiin namni natti agarsiise koomantii irratti waan ta'e hin shallamaanii. Rabbi jira wallah. Badii tokko malee. Namootise. Rabbitti si kennadheera. Wallahi rabbitti si kennadheeratu waa tokko sitti balleessi namooti. Utuu si jaalladhu, utuu si mararfadhu. Onneen koo miti. Maallaquna narra yaaste rabbumatti si kenneera. Lammata immoo sin dubbisu karaa keessa hin ba'u. Inshallah jazaa kee rabbi siif deebisu. Isa takkan na godhe laa. How? We did it. We did it. Oroko foggaramneer. Video lamarrattu foggaramneer. Macaacha jara kana taanaa jenne nu amma. Nammeeq. Namni jaalala na gaafatee wallahi kumaatamaa oli. Kumaatamaa oli osoo hin ta'in gimmiti itti godhi nutti. Hanga gimmiti dhugaa hanga gimmiti nama 1,000 gaani. Dhiisi 13,000 dhiisi 13,000 ከ13,000 ሴቶች በላይ numaraachuu feesen bakka maraan nu jenne miti numaraachuu feesen jettanii numaraachuu wallahi Itoophiyaa irraa eegalee hangaas asitti wallahi Mubaarak Musammaa reedii asliillee gaafadhu warabbal Kaaba Ingiliizi irraa Ameerikaa Kaanadaa tidaarii naa dhufee didi asli namni meeqa hin barbaadun jedhe nama hedduun na gaafata irri lama immoo biyyatti wal ajjeeseera sababa kiyyaan mucaa takka ajjeeseera.
Oromoo. Maali annama walirratti jirtanii? Dhiirri lama sababii kiyyaan wal ajjeeseera. Dhiirri lama. Barakuma teetii namni wal ajjeese. Wallahi na jaallatanii ani qalloo kana rifeensi kiyyaas gaa ibsaa qallumni fuula koo qallimni koo wallahi ibsaa akkani. Waa tokkoon jedhu nama sirratti wal ajjeese inni kaan 13,000 jedha. Ati 1,000 jettaa. Nama narratti wal ajjeese jettu. teessanii afaan arabaatiin ilma oromoo irratti duulu tigree hojis ilma oromoo kuffisu ammas jeejee saala warqi pirezidantii taatetti hafuuftuu siin jechuu jira jechuudha. Gurbaan kun nafxanyaa ta'uu dhabuusaa maaliin beekta? Maaliin beekta? Gaafa Amaara jala deemu san bar haati tiyya manzeedha jechaanii tureemi viidiyoo isaa harkaa qabna. Haati tiyya Amaara kan jechaa ture isaa miti viidiyoo jaraarratti. Nujjeeni haati tiyya Amaaraa abbaan kiyya Oromoodhaa kan jee isaami. Haadha Amaaraa garree abbaa Oromoo fidiyya kan jechuu jiru nu himi. Abbaa Oromoo fidiyya jennaaniin ammas akkoosaa kan fidee dhufe isaami. Yoomi asitti akkoodhaan lakkaa'uu eegale. Qaanyi jechuudha. Qaanyi. Kanaafuu mootiin girrisaadha. Kaayoonsaa dhaloota hongaa uumuudha. Dhaloota balleessaa jira. Dhaloota hin hojjanne. Dhaloota hin dalaganne. Dhaloota diinagdee irratti hin yaanne. Dhalootuma waasaamu. Dhaloota karaarra beedu. Dhaloota jeequmsaa. Kana dalagaa jira jechuudha OMN fi mootiin girrisaatis. Dhaloota kana hin barbaannu nuti maan kana. Dhaloota baratu barbaanna. Dhaloota naggatatu barbaanna. Biyya qollofee jira uummata ijoollee xixiqqoo tana qollofee jira jechuudha sammuu isaanii. Kana qulfii warri qulfiin itti cabxe irraa banuu hin dandeenyu nuti. Warri qulfiin itti cabin ammoo gizee nuti kanatti isa saaxillu kana irraa banamaa deemti irraa saaqamaa deemti. Harkaa deemanii jechuun waan inni itti jiru. Gudiidhuma dhageenya alana. Gudiidhuma dhageenya alana. Ishisa kamtu Oromoo qulqulluudha. Nutti maanuu dhibeera dhugaa rabbicha. Isa kamtu qulqulluudha. Isa kamtu qulqulluudha. Haasaan kun gara kamiin deemaa jira? Namni wal shakkaadhumaa jira bakka. Hariinuu wal shakkeera amma. Harree wadala miti abbumti yaada fedhe dhufeetti fe'ee kan baachee deemsisu. Lukaan kanaafuu dirqama ummatichi kun bakka dogoggorri jiru. Jawaar fakkeenyaaf osoo baatii 3-4 dura osoo waa'een kitaabaa kun hin ka'in Abiyyi irratti jecha kana kaasee wallaahi summa wallaahi wanti Jawaar jedhe kun maaliif kan jedhamu taa'ee yaada jecha tokko Jawaaritti hin dubbadha. Ija siyaasaatiin ilaalee hin dubbadha. Har'a Jawaar yeroo wanti eebba kitaaba kanaa ka'u keessatti intarviyuu gochuun maaliif barbaachise? Attenshinii ofii kana fuudhanii kitaaba kana ittiin gurgurachuudhaaf yoo ta'in alatti kallattii dhuguma hawaasa kana quuqqamuu fi gubachuuf yaaduutiin akka waliin qabanne fudhadha akka Muhammad bin Aljaziiraatti. An qaama kamiifuu ergamtuu miti qaama kamiifuu bitamtuu miti qaama kamiifuu tultullaa miti. Qaama kamirraayyuu sumuni tokko argadhu sumuni tokko hin dubbadhu. Waan natti fakkaate jedhe yeroo Abiyyiin uummata miidhee jedhu Abiyyi gad ba'een jechuudha kunoo isinuma fuulduratti bahee dubbadha. Gaafa sanatti gootanaa jetta dha'ootanaa jetta. Horiin jechuudha kottee dura nama jala yaatee waan argite waccitu. Jedha nama nutti kolfisiisa. Dhugaa rabbii nama nutti kolfisiisa. Bareechaasaa. Achii kaatee immoo booddee gidee walitti deebitu jechuudha. Numatu booddee fokkata. Baalagummaa Jawaarii Oromoon ilaalaa jechaadha. Abiyyiin arrabsuudhaaf haadha isaa bira maaltu si geessa? Maatii isaa bira maaltu si geessa? Ayya qabsoo hin beektu gaafa jedhu ani dhugaa irratti jechaadha. Odeessuuniif hojjechuun walii adda. Haadha Abiyyi maatii Abiyyi qaayee Abiyyi maaltu si geessa? Wallaahi sarbii beeku aangoon fudhatta. Aangoon ranteessu. Na dhaga'i. Aangoon argattu. Akkanuma iyyafataa inaafaa maraachaadhuma jiraatta malee aangoon hin jiru jowwee. Kana beeki. Maaliif? Kan si jala yaa'u. Kan si wajjin deemu. Kan si jala yaa'u. Kan harka si rikutu akkuma kee girrisaati. Dhugaa fi haqa ni beekna jecha. Haadha Abiyyi maatii Abiyyi maaltu si geesse? Haadha hin qabdu ati. Aangoodhaay hin jiru aangoon. Keeniyaatas Oromoon siif du'u hin jiru lammaffata. Yaa'u. Waa'ee kana asuma irratti dhaabnu
Waan nu keessa yeroo galaa deemne of shakkaa deemna beektu. Akkasuma walii salphisuun hin ta'u dhugaa rabbicha. Wal salphisnee kaanee booddee walitti deebi'uun keenya naaf. Gatiin deemu. Baaka ጥለኛል ሰይዶ ባክ ልጆች ያሳዝኑሽም ምን ልትሆኚ ነበር ሮጠሽ ሄድሽ ማለት ነው ፊጋ ደም በቃ እዚህ ምድር ላይ ልትሰናበት ነው በቃ ደቼ ከነዛ በቃ አቲ ማው ወንዳ ጅኒ ያክብስ ከሲ ሮፈጅስ ደቼ ከነራ ደሙ ፌ አከሲ ዱጋ ከጀዲ ሜሜ በቃ ሰይዶ ጥለኛል ሲል ጥለኛል ሲል በቃ እንዴ አንተ እንዴት ነው የምትረዳው? እሺ ግቢ መኪና ውስጥ ምን አይነት ሆነሽ ዋለ ግቢ መኪና ውስጥ ተመለሰው እና ምን ላድርግ ምን ብትሞት ተሰሸች ልጅ ምን ላድርግሽ እንዴት መጣችሁ ትሄዳላችሁ ነው ዝም ብዬ ልጅ መኪናው ዝጉባትና ገባ ብራዘር ለምን እሺ እንዴት እናድርግ ራሷን ብታጠፋስ እኛን ልታሳስረን ማንን ተጠያቂ ልታደርግ ነው ምን አይነት ችግር ውስጥ ነው የገባው ድራማን ጀራ ካን ለማኒ ገሩ የማካዱ ሙን ቤክኑ ጋፋ ዱሜ ሜሜ ዱማ ሳረቢ ነው አገርሲሱ ዱጋ ረቢንስ እንጀራ ዱማ ሳረቢ ነው አገርሲሱ يتا لما فا سكر حتى أنت دوبت لك يا زلمة لما فا ينتا سكر أنشي ينتا سكر ينتوين لا في نتوين لما فا أكيد تندبين شيء أبان يوكي ميليشادا يوكي بوليسي غنداتي غارب بيتشكر لمان كيساتو كو أباني ጌታዬ ድረስልኝ ዲልሆን ነው ድረስልኝ ሪፋቱን አመካ ኪውጀቹን አመካ we made we did it በረማሪ keessa jirra garuu barri kun bara maaliiti dhugaa rabbicha bara kolfaa itu sin hin jirre maalitti kolfina dhugaa rabbi sin nu jiraadha ይሄ ነሽዳ ደግሞ ከየት እንደመጣ ላሳያችሁ ማንን ነው የሸወደን እያታለለን ያለነው በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስም ተው አትጨፍሩ ተው ይቅርባችሁ ጭፈራ ተው ይቅርባችሁ ዳንስና ዳንኪራ አላቅም እስከመች ድረስ እንደዚህ እየተጃጃላችሁ በእልህና በማይሆን ሰጣ ገባ ውስጥ ገብታችሁ እንደዚህ እንደምትቀጥሉ ባይገባኝም እኔ ግን ወላሂ ዲኑን እያረከሳችሁት ነው ዲኑን በጣም እያረከሳችሁት ነው ነሽዳ ወደ ሙዚቃ የሚወስድ ወሳይል ነው ሲጀመር ማለት ነው ግጥምና ዜማ የምትኮርጁት ከዘፈን እያንዳንዱን ዳንስና ጭፈራውን ሳይቀር የምትወስዱት ከዘፈን ስለዚህ አላህን ልንፈራ ይገባል ነሽዳን በማዳመጥ የምታመጣው ነገር የለም ወደ ዘፈን የሚያንደረድረ ዘፈን እንድትሰማ ነው የሚጋብዘ ስለዚህ የባካችሁ ሙንሽዶችም አላህን ፍሩ እስካሁን የተጃጃል ነው ይበቃል ቢዝነስ ከሆነም ሌላ ቢዝነስ ሞዴሎችን ደግሞ ሞክሩ የኔ ሐሳብ ነው በተቻለን አቅም እንደዚህ አይነት የወረዱ ስራዎችን ባንሰራ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ የእክትላጡን ጉዳይ ተውት የጭፈራውንም ጉዳይ ተውት የግጥምና ዜማውን ዳንሱን ምናምኑንም ተውት በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስም ግን እንደዚህ ሲጨፍሩ ምንም አይሰማችሁም ቅንጣ ኩምቢዴና ጀራቲ ጋር ከመት ዲሱ ነሽዳ ከሲዮን ባስኔ ከመት ጅራቱ ጀር ዋያ መንትቻቲ ፍሚቲም ኩን ዱጋራ ቢያመንቲዳ ፈሰበ ሜሚቲ አመንቲዳቱ ቴማ ዋንጋሪ ባሱ ዋና ሺዳ ስስሪ ባሱ ቱማነ ሺዳ ታው ጀደሚ አከመት ነምኒ ሙዚቃራ ኮረጀ ዱፍ ያከስቲ ባስ ባየነ ማዲባ ኩን ዱጋራ ብቻ ገረዴ ማጅሮም ቤክኑ ገሩ ማሊፉ ኑ ጫሉ ማጀን ቤካን ጉርጉዳን ጅሩ ጀርታ አሳኑ ጀና barattoonni sika abdii kutaa jiru dhugaa rabbicha barattoonni abdii kutaa jiru masgida keessatti salaatuun hin danda'amu jedhamaa jira inni taan immoo ijaaba keewwatanii barachuun hin danda'amu dhugaa rabbicha barumsa dhiisuu namaa wayya malee salaata sana dhiisuun musliimarraa kan eegamu miti innaa kun ministeeronni yoon sirreessine garan taanetti deemaa jira ummataaf sagantaan har'aaf qabannee kanuma fakkaataa sagantaa biraatti walitti deebinutti sin jaallatamtoota